osoo hin argin faraduu, otoo hin dhaga'in dubbachuu irraa Waaqayyo nu haa eegu. Nagaa Waaqayyo bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu. Maatii furtuu dhalootaa akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Jireenyi ilmi namaa egaa akkuma addunyaa kanarratti dubbiin sagalee Waaqayyoos bu'aa ba'ii danuu akka qabu. Garuu immoo karaa sagalichaa yookaan karaa isaa jireenya akka argannu biyya lafaa kana akka moon akkuma dubbate dhala namaatiif dacheen kun bu'aa ba'ii guddaadha. Gaara dhiibamee hin jiskamne yookaan immoo tulluu dhiibamee hin jiskamne yookaan ba'amee gara gubbaa isaarra hin ba'amnedha jechuudha. Egaa maaliif kana jettee jettan? Akkuma jalqaba suuraa irratti argitanii obboleettii kana baay'een keessan beekuu dandeessu. Ani mataa kootiin dura baay'eetti aaraa ture. Maaliif yoo jettanii akkamittiin jedha ture. Asumaanis immoo hundumti keessaniyyuu irraa akka of eeggattaniifidha. Guutuu isaa yaada ishii hundumaa immoo shaggar info kan jedhu irrattidha. Yaada kana kan kennite jechuudha. Achirraatii dhaggeeffachuu dandeessu. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan dhalanii ittiin boqotan taanaan maali faayidaansaa? Dhugaa akkuma kanallee hojjetanii ittiin aaran galfatan guyyaa rakkinaa taanaan dadhabuun keenya maalidha? Jechoota ishiirraa, yaada ishiirraa, bu'aa ba'ii isheen keessa dabarsiteerraa waa baay'ee hubattu. Kanaaf egaa yeroo baay'ee obboloonni baay'een keenya warroonni bira hojjennu baay'ee nu jaallatu jenna. Dhugaadha, baay'ee nu jaallatu, eeyyee nu haa jaallatan. Anama maatiin bira jiru baay'ee na jaallatu, Waaqayyo isaan haa eebbisu. Garuu hojjechiistuun koo qarshii irratti siireesiidha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee siireesiidha. Akka guyyaa 2-3 yoo mana jiraatte guyyaa 2-3 caalaa akka isheef harka turu hin feetu jechuudha. Yeroo baay'ee gaaffii natti ta'a jechuudha. Waan ta'uun beekamu jetti. Dhugaadha, waan ta'amuun beekamu. Obboleettiin kunis maal taateetu birrii waggaa 5 sanuugaa warri Beeruutti doolaaraanidha kan isiniif kaffalamu mitiire. Doolaara kan waggaa 5 miindaa waggaa 5 nama bira kaawwatanii dhabuu jechuun bu'aa ba'ii isheen keessa darbite kana dhaabbattee dhuma deemuun shiyyuu jechuun dhaabbattee deemuun shiyyuu cimtuudha isheen dhugaa Waaqayyotu ishee gargaaree dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Garuu baay'een keenya namoonni baay'ee yeroo tokko kiliippii wayii gadhiistee turte yeroo sana irratti viidiyoo hojjechaa jechoota baay'eetti qoosaa arrabsaa waan meeqatu ture jechuudha. Yeroo warri kaleessa arrabsaa turan warri waan meeqa jechaanii turanii itti siqanii citishii sana hin barreenatti fakkaata. Jalqaba jireenya ishiirraa kaastee ilmoo isheen itti aarsaa kaffaltellee har'a deebitee akka diina itti taate yeroo dubbattu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokkoon gadde. Ani garuu iddoo kanatti ilmoo ishii sana yookaan immoo ijoollee ishiitti murteessu. Rakkoon kan jiru isheef abbaan manaa ishii gidduudha. Abbaan manaa ishii sun garuu egaa ijoolleen ishee akka ishee jibban akka isheen ijoollee ishiif hin taane akka isheen ijoollee ishii faayidaa hin qabne godhee ijoollee ishii sana qaree guddisuyyuu har'a garuu ijoolleen ishii suni hubachuufiitu isaanirra ture jechuudha. Dubartiin kun baay'ee nama gaddisiisti. Walumaa galatti egaa maal jechuun barbaade gara dubbii jookootti yoo dhufe obboloonni baay'ee birrii keessan amantanii nama harka kaawwattu. Dubartiin kun akkamitti birrii ishii waggaa 5 kan dhabde? Birrii waggaa 5 miti joo kan ja'a 5 baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf halluu dhumti ishiyyuu naasuudhaan keessaan baane jiraachuudhuma ishii Waaqayyotu barbaada yookaan immoo yaadni ishii kun dhaloota baay'eedhaaf barumsa ta'a jedhee Waaqayyotu ishee oolchan jedhaan jechuudha. Sababiin isaas maaliif seetan obboloota ko waggaa 5 dadhabanii sanuu immoo seeraan alatti akka jirtudha kan dubbatte akkaataa kanatti dadhabanii sodaa keessa bir'annaa keessatti hojjechaa. Kan waggaa 5 miti kan ja'a 5 baay'ee ulfaata jechuudha. Akka kootti dhugaa dubbachuudhaaf maaliif akkatti hojjetamee dhufu hundumti keenya iyyuu ni beekna waan ta'eedhaaf jechuudha. Tole egaa haa ta'u malee obboleettiin kun kan waggaa 5 akkamitti akka dhabde yeroo dubbattu nan gadde baay'ee jechuudha. Ragaa tokko malee waa tokko gaafachuunis ni ulfaata. Namni isheen itti kennachaa turte ragaa hin qabdu, waraqaan hin jiru, mallattoon hin jiru. Gara biyyaatti ergattee abbaan manaa ishii jalaa balleessuu. Wanta jiranitti irratti fuudhu wantoota baay'eetu jira akka isheen dubbattetti. Isaan booda birrii kana akka kaawwattu murteessite. Maaliif buukii keerraan kaawwanne illee haati miidiyaa sun gaafa gaafattu baay'ee buukiyyuun beekaneeru sana jette baay'ee na gaddisiiste. Meeqan keenyatu wallaalummaa keenyan yookaan immoo waa hubachuu dhabu akkuma kana nama amanuuraan aarsaa meeqa kaffalaa jira laata firoottan koo. Kanaaf egaa ishiinis namni kun diingata boqote.
birrii ishee waggaa 5 qabateetu namni isheen bira kaawwatte diingata gaafa boqotu isheen illee akka diingata naasuudhaan mana yaalaa seentee uf wallaaltee waan akkasii kana du'aaf jireenya gidduu akka galtedha kan isheen dubbatte. Dhugaadhaan ulfaata. Kanaaf egaa lumaa galatti maal jechuun barbaada? Toon argiin dubbachuu, toon dhaga'iin dubbachuu murteessuu, isheen akkasii inni akkasii irraa Waaqayyo arraba keenya nuuf haa sassaabu. Sababiin isaas eenyumti keenya yookaan facaafanne haammanna waan ta'eedhaaf jechuudha. Arrabni keenya kunii fi agartuun keenya kun waa baay'ee keessa nu gashiti. Haa ta'u malee egaa obboloonni baay'een keessan hojjechiistoota keessan amantaniitti kennattu akkuma kana immoo amanamanii guyyaa isaa isin barbaadanitti kan isiniif kennan jiru. Egaa jiruun addunyaa kanaa jireenya ilma namaa du'aaf jireenya gidduudha mitiire yeroo tokko diingata wantoonni dhabaman jiru. Yeroo akkasii kana kaawwachuun gaariidha namoota amanaman taanaan garuu ragaan barbaachisaadha jechuudha. Waggaa amma kanaa dadhabanii dhabuun baay'ee ulfaata. Kanaaf obboloonni keenya baay'een akkaataa kanatti hojjechiistoota keessan bira kaawwattanii of eeggannoo godhaa. Dhugaa kun barumsa guddaadha. Dhaloota akkas gochaa jirtanii fi kaawwattan garuu ragaa qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Gaafa kaawwattanii ragaadhaan akkamitti akka kaawwattan yookaan waraqataan waraqanni sun immoo si harkas nama sana harkas too jiraate gaariidha jechuudha. Maaliif diingata akkasitti gaafa dhabamanii tarii namoonni achi keessaa maatiin beekan yoo jiraatanii rabbi kan sodaatan yookaan waaqayyoon sodaatanii kennuu danda'u. Garuu immoo akkaataa kanatti dadhabanii miidhaa sammuu keessan irratti dhufu yaada. Baay'ee nama gaddisiisti obboleettiin kun jireenya ishii keessatti bu'aa ba'ii danuu akka dabarsite eenyumtu lafa kana irratti tarii har'a yeroo akkanatti umurii ishii kanaan asiifachuu taaltee maal jettee akka antinii taatu miira isa kaleessa keessa dabarsite sana darbite sana dagachuudhaaf ta'uu danda'a. Garuu baay'een irratti viidiyoo garaagaraa hojjetu. Maaliif kan jedhu anumtu bakka maaliif umurii ishii kanaan akkana taatiin jedha ture dhugaa. Lamin maaliif akkana taatii too akkas taatuufaa birrii ishitti taphatteedhanii kan viidiyoo irratti hojjetan jiru. Namni kamiyyuu gaafatti siqanii citiisaa yookaan keessa isaa miidhama isaa ba'aanni baatee jiru sana gaafa baranidha kan waan tokko hubachuuf hin danda'amu jechuudha. Kanaafiyyuu eenyumti keenyayyuu otoo hin argiin otoo hin dhaga'iin dubbachuu otoo hin argiin faraduu irraa Waaqayyo arraba keenya nuuf haa sassaabu. Arrabni keenya kun gara hin taanetti nu geessiti waan ta'eedhaaf jechuudha. Yeroo ammaa kanallee rakkoo gurguddaa kan ta'aa jiru akkuma biyyaattiyyuu wanta otoo hin argiin dubbatamuu fi otoo hin argamiin dhaga'amiin firdiitti fiigamuufidha. Innaa kanaaf eenyumti keenyayyuu otoo hin argiin dubbachuu otoo hin dhaga'iin faraduu irraa Waaqayyo nu haa eegu. Jireenyi biyya lafaa kun egaa akkasumadha. Innaa kanaaf immoo egaa of eeggachuun barbaachisaadha. Akkasumallee ijoollee keessan tarii namni nama ta'e walitti bu'iinsi jiraachuu ni mala. Yeroo kanatti ilmoon keessan akkam keessa jira? Akkamitti isiniif hubatti? Akkamitti isiniif hubata? Isa kanallee hordofachuun gahee keessan ta'a. Fakkeenyaaf yeroo tokko haalli isinii mijatee qarshii erguu dhaabuu dandeessu. Yeroo kanatti immoo tarii kan Waaqayyo qajeelcheera. Achuma immoo gaatoon qajeeliin immoo kan dhufes yoo jiraate ijoollee keessan akka summii keessa hin keenye isa kanarratti illee hojjechuu kan qabu sirreeffachuu kan qabu isinidha jechuudha. Sababiin isaas maaliif hojjettani amma obboleettiin kun yookaan haati kun ijoolleen ishiillee akka dhimma ishee hin qabne chaalenjii ishiin keessa darbite aba isheen keessa darbite otoo hin taane yaada abbaan isaanii sammuu ishii keessaa kaa'aa ture sanatu isaan keessa jira. Isaatiinidha kan isaanii ishee jeeqanillee jechuudha. Yookaan hojjette humna ishiitti yookaan mana koo jette bultii sanatti yookaan immoo ijoollee ishiitti illee boqonnaa hin arganne jechuudha. Argitanii jireenya ilma namaa isa kanadha. Kanaaf gaheen nurra jiru immoo otoo hin argin otoo hin hubatiin waan tokko murteessuun dura isheen maaliif akkas taate inni maaliif akkas ta'e jenne hubachuun yaaduun barbaachisaadhaan jedha akka yaada kootti. Waaqayyo sinaa eebbisu waan dhaggeeffattanii hojiirra oolchitaniif ulfaadha. Yaada koo kana hiraatii dhaloota biraan naaf ga'a.
Isiniin jechuun jaalladhaa obboloonni koo shamarranii irraa of eeggadhaa. Qarshii keessan ol kaawwachuun gaariidha. Garuu immoo ragaa qabachuu qabdu. Dingata wanta akkasii kun yoo mudate yookaan yoo uumame miidhaansaa yookaan immoo rakkinni isaa mataadhuma keessan irradha. Bara kana eenyumtuu qarshii of harkaa hin qabnu taanaan namni kamuu nama hin jaallatu. Yeroo kana jechuudha. Kana beekuu qabdu. Qarshii keessan seeraan ol kaawwadhaa. Nama bira kaawwatan sana immoo ragaa qabadhaa. Isiniin jedhaa dingata duuta akkasii dhufuu danda'a. Naa sagalee kanarraati obboleettii sanarraa waanan dhaggeeffadhe qooda isiniin biraan ga'e Waaqayyo isin haa eebbisu turtii gaarii isiniin jedhaa. Kana fakkaataa sagantaa biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii hiraa yaada keessan barreessaa. Maatii warri hin taane maatii ta'aa eebbifama.